jirtu dhaggeeffattoota fi hordoftoonni chaanaalii keenya bakka chaanaalii keenyaatti nagaan deegnan jecha Oromoo odeeffannoo haaraa fi wanta baay'ee nama garraamullee isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Hamoodhuma qophiiwwatti na wajjin dura warroonni chaanaalii kanaaf haadhatan sabiskiraayib godhuudha. Tamaatii keenyatti dabalamaan isiniin jira. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistii Sonaa Takele kanaan dura sirboota hedduu baasee uummata bukkeetti jaallatamummaa hedduu qaba jechuudha. Amma immoo hojii haaraadhaan gara uummata isaatii ilaalaa jira jechuudha. Egaan artistii kana akkamitti simattu warroonni akka inni dhufu barbaadan komentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa isiniin jenna. Kan daawwattoota keenya artistii Sonaa Takele akkuma beekamu dhiyeenya kana sirba bareedaa kan ta'e kan baasee ture jechuudha. Artistiin keenya kun sirboota kan akka kanaan durallee sirba garaagaraa baasuudhaan uummata bukkeetti jaallatamummaa hedduu qaba. Amma immoo sirba haaraa sirba BIYYYA jedhuun dhufaa jira jechuudha. Akkuma beekamu sirba inni dhiyeenya kana baasee sirba warra boolee jedhu miliyoona 24 ilaalamuu danda'eera. Ammas egaa sirbi kun akkuma sanaa akka inni ta'uuf abdii qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu dhaqaatii chaanaalii isaa sabiskiraayib godhaa. Chaanaalii kanas sheer godhaa. Uummata bukkeedhaan gahaasaniin jenna. Galatooma. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya beekamaa fi jaallatamaa kan ta'e artistii Sonaa Takele kanaan dura sirboota hedduu baasee uummata bukkeetti jaallatamummaa hedduu qaba jechuudha. Amma immoo hojii haaraadhaan gara uummata isaatii ilaalaa jira jechuudha. Egaan artistii kana akkamitti simattu warroonni akka inni dhufu barbaadan komentii jalatti lakkoofsa 2 barreessaa isiniin jenna. Kan daawwattoota keenya artistii Sonaa Takele akkuma beekamu dhiyeenya kana sirba bareedaa kan ta'e kan baasee ture jechuudha. Artistiin keenya kun sirboota kan akka kanaan durallee sirba garaagaraa baasuudhaan uummata bukkeetti jaallatamummaa hedduu qaba. Amma immoo sirba haaraa sirba BIYYYA jedhuun dhufaa jira jechuudha. Akkuma beekamu sirba inni dhiyeenya kana baasee sirba warra boolee jedhu miliyoona 24 ilaalamuu danda'eera. Ammas egaa sirbi kun akkuma sanaa akka inni ta'uuf abdii qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya hundumti keessanuu dhaqaatii chaanaalii isaa sabiskiraayib godhaa. Chaanaalii kanas sheer godhaa. Uummata bukkeedhaan gahaasaniin jenna. Galatooma.